السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشام أركبونا كم جرتن ردوتا تيك توك كي أنا جان سلا أدا كي نجارة نجار يسنو نكملو. هاد وان هدو أني نجابس وان هدو تكن رفعتي سيسة إلى ما نمات إيجارو كهر رفعتي سيس نهيجرو. فيديو جايباتك كبار دي سنو دفع. مجا سورة ترجعتن كنا دايما كيتشو كنا دالتو كنا جتشولا. كيول أوفتو هركسين أوفني كيول أوفتو دولوني هندن دين هذا فبان ولا توني داتو هنجين سبيي كنا جتشولا. لبو إسا مجا سورة ترجعتن كم فوقه. baasee yookiin immoo lubbuu isaa ajjeesa jechuudha. Daa'ima sabiyyii sanuu dogongoraan osoo hin taane itti yaadee akka dhiiratti baasetiin dhiira ajjeestutti inni immoo daa'ima sabiyyii kana guddoo abbaatiin fuudhee ajjeesa jechuudha. Akkamitti ajjeefame? Maaliif ajjeesa jechuun keessan hin hafu? Mucaan kun daa'ima kanaaf abbeeraadha. Abbaadhaan immoo waldhabdee qaba. Sababbi abbaadhaan waldhabdee qabuu fi daa'ima kana fuudhee deemaniini. Erga daa'ima kana fuudhee deemaniini akka wanti irratti qarshii 100 galchitu malee daa'ima kan kenna argattu deemu. Yaadatta yoo ta'e namoonni masarata dhaabaa kennaa namni olaatanii jedhee yaadu gaazexeessituudha. Isii sanii feesbuukii sitti maxxansitee turte. Namoonni daa'imman kan argitan daa'ima kan argitanii nu iyyaa daa'imni kun akkana badee jiratte deddeebitee maxxansitee turte. Daa'ima kana mucaan kunii fi daa'imni kunis kan itti dhalatanii Arsii Lixaati. Naannoon Dodolaa jechuudha. Arsii dhuma Lixaa keessa Oromiyaa keessa jechuudha. Daa'ima kana fudhatee erga deeme booda lubbuu isaa baase. Lubbuu isaa baasee gara poolisiitti deemee harka kennatee jira jechuudha. Subhaanallah. Sababbii abbaadhaan wal dhabdee qabuuf daa'ima kichuu kana jalaa fudhatee deeme lubbuu isaa baasee haadha harka kennatee jechuudha. Maallaqa fiduu kan wadaama kee ajjeesadhe hamma barbaade haa ta'u bariyyaan kiyya. Anka jedhu zabanuma akkamii keessa jirraa? Baruma akkamii keessa jirra? Maaluma keessa jirraa? Maaluma wajjin jiraataa jirraa? Wallaahi hedduu tokko keessa namaa milee namaa keessa namaa cabsa. Daa'ima sabiyyii nama guddaa hin taane abbaadhaan kan wal dhabdee qabu. Maa abbatti bee abbaa waan goone maa abbaadhaan bee abbaadhaan hin lolle. Lubbuu namaa baasuun iyyuu hin ta'u karaa amantii kam keessattuu iyyuu aadaa kam keessattuu iyyuu garuu immoo osoo dhuma ta'e illee abbaa kawaa beeku san kawaa isa godhe san ka isa miidhe san isaan maa guddoo hin baane. Daa'ima sabiyyii kadhasa dhalateetiin jedhe fuudhee ka lubbuu daa'ima kana baasu jechuudha. Daa'imni kichuu badii tokko hin qabne balleessaa tokko hin qabne. Kanaafuu amma garuu miidiyaa kanarratti ka gaafa daa'imni kun nu jalaa badee jiraate waan Oromoo kanarraan ta'in dhalli keessaa uummanni Oromoo yoo jiru waliin yaadu yoo jiru waliin barbaadatu yoo jiru waliin gargaaru ka dhibamu ta'ee ka waa rakkate ta'ee ka dhabame ta'ee hin barbaadan gaafa inni du'ee jedhe garuu miidiyaan kun hundi waa'ee mana masanii haasa'a. Gaafa masarratti dhaabaa feesbuukii isaatti irratti poost gootee daa'ima kana barbaadaadhaa jette miseejii feesbuukii yookiin peejii namoonni hedduu qabdi hordoftoota hedduu qabdi gara 200 qabdi hordoftoota nama 200 keessaa ka gaafta namni tokkichi yookiin sheer godhee poost godheetiin akka hardhaa kanatti hin barbaanne ammoo tiktokiin isaa yuutuubiin isaa feesbuukiin isaa wanti hundara kafi ca'uu isaa jechuudha. Maalidha garuu maaliif gaaf jiru wal bira hin dhaabanne maaliif gaaf jiru wal hin barbaadan mucaa kana osoo poolisii ta'e nama dhuunfaa ta'e namoonni miidiyaa fayyadaman kun gaafsan sirriitti barbaadani wallahi daa'imni kun hin ajjeefamu inni illee nama miidiyaa fayyadamu namni yeroo kana miidiyaa fayyadamne hin jiru sirriitti hirrifataa yookiin sodaataa mucaa kana lubbuu baasuu dhiisuu danda'a jechuudha. Yaa uummata keenya yaa mee yeroo jirru walaa barbaadannu yeroo jirru walaa yaalannu dura Oromoon maal jedhe beektani yoo jirtu si aarsaa yoo duute immoo si faarsa yaani mammaaka keessatti waa hedduu jedhameetti ni mammaakamee jira. Kanaaf immoo yoo jirru wal aarsine yookiin immoo yoo jirru wal jibbine wal quba qabaachuu dhabnee gaaf jiru wal faarsuun immoo achumatti nurraa hafe haa ta'uti dhaloota ammaa kanarraa mootuyyuu ka barbaadamu yoo jirru ka dhibame yaadachuu ka rakkate rakkoo baasuu ka dhabame barbaadachuu akkasitti wal bira dhaabachuun aadaa keenya nuuf haa ta'u yaa Oromoo. Gaafa duuneetiin hin jenne boonnus uummata akka wanti fiduu dandeenyu hin jiru. Seenuunus uummata akka wanti fiduu dandeenyu hin jiru. Nama bira haa dhaabannu. Gizee akkana miidiyaan guddate kana keessatti daa'imni guyyaa hagana hunda badeetiniin hagana turuunuyyuu miidiyaan yeroo ammaa kana bal'atee jira bakka barbaaduu barbaaddisineetiin gizee nama fuudhu kana jechuudha. Nama walii yaaduutu dhabame malee itti yaaduma dhabame malee sirriitti osoo itti yaadanii akkuma yoo duuteetiin jette garanatti sheer gochuudhaan walii gadiitti poost gochuudhaan maqaa namaa kaasnu kana gaaf jirrus maqaa walii haa kaasnu. Rabbiin immoo wallahi asumatti hin gaanuun haa jedhu dhageettii gurraatuma nu haa godhu argaa jira rabbiin nu hin taasisini rabbiin lubbuu qulqullootaa karaa hin taane hin baatu rabbi asumatti nurraa haa dhaabu daa'imaaf immoo tuyyuu warra akka guddatu rabbiin haa kennuufi haati garaan haadha dhalee maal akka ta'u hin beektanii garaan abbaa dhalchee maal akka ta'u hin beektanii daa'ima sabiyyii kana sanii miti kan nuyi badhee gana nuquuqe dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana maruudhaaf sa'aatii gara lama gamii ture viidiyoo kana maruu dadhabee jechuudha iddoo tokko.
akkas inshallah rabbi rahmataa godhuu fi